YouTube akkuma beekamu yeroo hundaa viidiyoowwan garaagaraa qabatee keessumatti seenaa uummata Oromoo wajjin gootota waliin wal qabatu isiniif dhiyeessaa turuun isaa kan beekamudha. Amma immoo viidiyoo barumsaa tokko kan immoo waan isin barsiisu wayi tokko qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Kan akkan hojjedhuuf wanti ka'umsa naa ta'e namoonni hedduun sagalee gulaaluuf yookaan edit gochuuf barbaadanii garuu akkaataatti edit godhan waan hin beekneef yeroo rakkatan ni mul'atu. Kanaaf tariitii yoo isin gargaare jedheen viidiyoo hanga kutaa 3 hanga 4 ta'uu malu tokko isiniif qopheessee dhiyeessuudhaaf karoorfadheen jira. Namoonni chaanaalii kanaatiif haaraa taatan yoo isinitti toleef subscribe godhaa akkasumas hiriyoota keessaniifis qoodaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota giddaatu. Har'a kutaa jalqabaadha kan isiniif dhiyeessu. Kutaa jalqabaa kanaan softweii Adobe Audition C6 jedhamuun akkamitti akka sagalee edit gootan yookaas immoo gulaaluu dandeessan kan ilaallu. Yeroo ammaa kanatti softweeiin sagalee edit gochuudhaaf filatamaa ta'e Adobe C6 kanadha. Miidiyaaleen gurguddaan akkasumas manneen muuziqaan gurguddaan Adobe yookaas immoo softweii kana kan isaan fayyadamanii. Softweii kana fayyadamuudhaaf jalqabaa softweii isa official ta'e buustanii desktopii keessan inumaayi bilbila keessan laptopii keessan irratti fayyadamuu ni dandeessu. Erga buuftanii softweerichi kan inni fakkaatu bifti isaa kunooti Adobe C6 Adobe Audition C6tiin kana fakkaata jechuudha bifti isaa. Inni kun Adobe 1.5 jedhama. Inni kun Adobe 1.5 jedhama. Egaa inni kun yeroo ammaa kana baay'ee barbaadamaa miti ta'us garuu namoonni baay'een itti dhimma baati kan isaan jiranii. Kanaafuu yoo beektanis gaariidha. Kutaa biraa keessatti waa'ee kanaatis qabadhee yeroon isiniif nan dhiyaadha. Adobe C6 edit gochuudhaaf yoo barbaaddan Adobe kana bantanii kutaa gubbaa taabiiwwan jiran keessaati faayil kan jedhu seentanii open kan jedhu galtanii faayila keessan kan bantanii edit gochuu barbaaddan filtaniitu kallattumaan gara Adobe kanarratti isiniif as erga jechuudha. Yookaas immoo yoo barbaaddanis immoo Adobe utuun ergin faayila keessan kallattiidhaan send to Adobe Audition C6 kan jedhu irratti adjust gootanii achitiin illee kallattiidhaan seenuu ni dandeessu. Erga bantanii bifa kana fakkaatu isiniif qabateeti kan dhiyaatu jechuudha. Egaa wanti isin edit gootan kanadha jechuudha. Wanti isin amma edit gochuudhaaf deemnu jechuudha. Play gochuudhaaf space fayyadamtu. Dhaabuudhaafis space fayyadamtu. Dhaggeeffattoonni keessan wanta barbaanne keessaa baasuudhaaf jalqaba irratti select gootu. Select gootanii erga gootanii booda select gootan sana delete tuqxu jechuudha. Yoo barbaaddan right click gootanii delete achi keessaa argachuu ni dandeessu. Yookaas immoo edit keessaa illee argachuu dandeessu. Yookaan immoo keyboard irra kan jiru delete gochuu dandeessu. Yoo tariitii akka isiniif deebi'u barbaaddan ammoo control plus ZD qabdanii faayila delete gootan deebisanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Sagalee jalqaba seenu suuta dabalaa akka seenu gochuu barbaaddan feediin gootu jechuudha. Egaa feediin gochuudhaaf jalqaba select gootu mallattoo kana fayyadamuun ni dandeessu feediin gochuudhaaf jechuudha. Yookaas immoo favorite kan jedhu keessaa feediin kan jedhu yoo barbaaddanis immoo fade out kan jedhu kallattiimaan filattanii feediin kan jedhu sagalee hir'isaa akka seentaniif fade out kan jedhu immoo sagalee hir'isaa akka baataniif sagaleen jalqabaa akkuma seeneen yoo sagalee ol kaatee gurra namaatti miidhagu waan ta'eef kana fayyadamtanii sagalee xiqqee hir'isaa seenuu ni dandeessu. Inni kun feediin fade out jedhama jechuudha. Gama biraatiin immoo sagalee isaa guddisuus ta'e xiqqeessuu yoo barbaaddan mallattoo kana gara bitaatiif gara mirgaatti harkisuudhaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Filattanii bakka barbaaddan qofa yoo sagalee hir'eessuus ta'e xiqqeessuu barbaaddan jalqaba select gootanii sana gara bitaatti gara mirgaatti naannessuudhaan sagalicha edit gochuu xiqqeessuu sagalee isaa guddisuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo edit gootan kan itti zoom in yookaan zoom out gootan maawuzii fayyadamtu. Maawuziidhaan kan irra keessaatii qubaan yookaas immoo quba keessan elemtu fayyadamuudhaan naannessitu. Yeroo naannessitan zoom out ta'a yeroo gara gadi naannessitan jechuudha. Tariitti namoonni laaptooppii fayyadamtan zoom in fi zoom out kan mataasaa qaba waan ta'eef laaptooppii irraati taabii kana fayyadamuu ni dandeessu. Egaa yeroo baay'ee inni kun tariitiin laaptooppii irraa sirriitti akka garaa keessanitti edit gochuudhaaf sirrakkisuu danda'a waan ta'eef osoo maawuzii fayyadamtanii ni filatamaa jechuudha. Silent gochuu yoo feetan yoo silent gochuu feetan jalqabaa bakka silent yookaas immoo sagalee guutummaatti irraa balleessuu barbaaddan sana select gootu achi booda right click tuqxanii silent kan jedhuun dhufa sana tuqxu jechuudha. Copy yoo gochuu barbaaddanis immoo bakka copy gochuu barbaaddan select gootanii filattu san booda right clickiidhaan copy tuqxanii bakka barbaaddan geessanii bakka barbaadanitti kaa'uu ni dandeessu. Paste gochuu barbaaddanis bakka filattan sana karsarii irratti tuqxanii achirratti right clickiidhaan paste gootanii akka barbaaddanitti edit gochuu ni dandeessu. Yoo faayila biraarraati sagalee fudhachuu barbaaddanis akkuma jalqabatti bantaniin achirraa bantanii gara Adobeetti erguudhaan achi booda sagalee san keessatti bakka filattan
copy gootanii yoo guutummaa taasises guutummaa isaas filattanii bakka sagalee edit gochaa jirtanii irratti as fidachuu ni dandeessu jechuudha. Faayila keessan yoo monootti deebisuu barbaaddan akkuma beekamu sagaleen leftii fi raayitii qaba jechuudha. Sagalee guutuu ta'uudhaaf akkasumas keessumaayyuu miidiyaaleedhaan tamsaasuudhaaf yoo stereo ta'e akkasumas sagalee raayitii fi leftii qabaatedha kan filatamu. Yookas malee ta'e malee sagalee guutuu karaa gurra lamaaniin dhaga'uu hin danda'amu waan ta'eef kanaafuu achi booda mallattoon opshiniin monoo fi stereo jettu isiniif hin dhufte achi booda monootti deebistu. Booda deebistan yoo gara stereootti as deebisuu barbaaddanis F11 tuqxanii achi booda gara stereo jedhutti achitti as deebitu jechuudha. Akka barbaadanitti tooftaalee barbaaddan sagalee keessan bareechuu barbaaddan editii kan jedhu keessaati. Fakkeenyaaf yoo ikkootti gochuu barbaaddan filannoo akkasuma opshinii ikkoo jedhu jira. Ikkoo keessanii akka barbaadanitti ikkoo keessan gabbuustanii ol baastanii fayyadamuudhaaf as keessaatti opshinoota jiran kana keessaatti filattu. Gama biraatiin immoo yoo fakkeenyaaf sagalee isin alaa waraabdanii dhuftan sagalee aash jedhamu of keessaa qaba yoo ta'e tarii dhaggeeffataa kan jeequ of keessaa qabate noise reduction akkasumas hiis reduction kan jedhu fayyadamtanii achisan booda sana sirreessuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo beezii isaallee sagaleen isin waraabdan akka gurra namaatti toluuf beez correction fayyadamtanii beezii isaallee sirreessuu ni dandeessu jechuudha. Egaa Adobe Audition C6tiin filannoowwan baayyee qaba. Akka namni sirriitti akka barbaadetti jaallattee dhaggeeffatu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan barbaadanii hidhiit gootanii erga kan hundaa sirreeffattanii booda faayilli keessan save ta'uu qaba jechuudha. Save goote jechuudha. Save gochuudhaaf egaa faayila kan jiru jalaatti save as kan jiru irratti filattanii achi booda mallattoo kanatu isinii dhufa. Bakka maqaa jedhu akkasumas title jedhu kanarratti maqaasaa maqaatti save gochuu barbaaddan barreessitu. Fakkeenyaaf ani akkas jedheen kanan save godhe san booda eessatti save gochuu barbaaddu kan jedhu sin gaafata. Desktop irratti filatu akkasumas bakka barbaadanitti filachuu ni dandeessu jechuudha. Desktop irratti hin jedhe gama kiyyaan sana booda MP3 ta'uu qaba. Sagaleedhaan edit gochaa jirtu waan ta'eef MP3 tuquu qabdu. MP3 save ta'uu qaba. MP3 argachuudhaaf kanarratti kilik akkasumas qaastan filannoowwan kanneen hunda isinii fidaa. Kanaaf as keessatti kan isin filattan MP3 kan jedhu kana filattu jechuudha. Tariitii egaa opshinii nuti ittiin save goonullee maater gochuu danda'u akkasumas tarii rakkoo uumuu danda'a. Fakkeenyaaf awutoleetonni nu jalaatiin fudhanne jira waan ta'eef keessumaatti sagaleen filatamaan yeroo baay'ee irratti edit ta'uu danda'u. Meegaabaaytii 48 yoo ta'e ni filatama. Meegaabaaytii 48tiin save gootu baayitiin isaa immoo 32 adjust gootu jechuudha. Kun sagalee quality olaanaa ta'e argachuudhaaf kanneen settingii nama dandeessuu danda'udha waan ta'eef kanaan save gootanii faayila keessan guutuutti akka barbaadanitti sagaleedhaan edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Adobe Audition C6tiin yeroo ammaa kana akka barbaadanitti salphaatti ittiin hojjechuuf haalli mijateera waan ta'eef bilbila keessaniillee edit gochuu ni dandeessu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa Adobe Audition C6 akkamittiin sagalee edit akka gochuu dandeenyu haga ta'e hubattaniitu jedheen abdaddaa. Kutaa lamaffaan immoo akkamittiin akka remix godhan yookaas immoo sagaleewwan garaagaraa hanga barbaadde wal jala galchuun akka danda'amu muuziqaawwan sagaleewwan namoota garaagaraa akkamittiin wal jala galchuun akka danda'amuun isiniif qabadhee dhufa. Egaa yeroo baay'ee fakkeenyaaf muuziqaa yoo dhageenye meeshaan jala jira, weellisaan jira, weellisaa bira darbee musuma weellisaan biraan jira. Sagalee hanga namoota 3-4 natural soundiiwwan garaagaraa wal jala yerootti waraabamanii hin argina. Isaan kun akkamitti wal jala galuu waan jedhu sagantaa akkasumas viidiyoo taanuunaan qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan subscribe godhaa. Warreen chaanalii kanaaf haarii taatan maatii chaanalii giddaa tuub ta'an isiniin jedha. Warreen isin tole immoo like godhaatii warroota hiriyoota keessaniifis beeksisaa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Giddaa tuub subscribe share godhaa galatooma.